Nagaa jirtu kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa yeroo hundumaa torbaaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif dhiyaata. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Qophii sirna gadaatiin wantoota sirna gadaatiin wal qabatan duudhaalee sirna gadaa, jaarmiyaalee sirna gadaa, itti gaafatamummaa abbootii gadaatii fi akkasumas caasaalee abbootii gadaa kan kana fakkaatantu isiniif dhiyaata. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee. Ijoollee qophii sirna gadaa torbee darbeetiin waa'ee jaarmiyaalee sirna gadaa isiniif dhiyeessine. Jaarmiyaalee gadaa jechuun gochaalee duudhaa Oromoo kan gadaadhaan hoogganaman jechuudha. Isaanis sirna irreechaa, sirna araaraa, sirna walgargaarsaa, sirna fuudhaaf heerumaa yookaan sirna rakoo, sirna guddifachaa yookaan guddisa daa'immanii, sirna moggaasaa yookaanis meedhichaa, sirna waaqeffannaa fi kan kana fakkaatan ta'uu hubattaniirtu jenneet abdanna. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin haalaa fi naamusa ijoollee ittiin guddisan irratti waan qopheessinee isiniif dhiyeessuuf deemna. Ergaa hayyootaatis qabannee isiniif dhiyeessineerra. Hanga xumura qophii kanaatti nu hordofaa. Uummanni Oromoo warra heera uumaa kabajee seeraa fi naamusa gadaatiin dhaloota barsiisee ijaaruudha. Dhaloota kan ijaaru ammoo sadarkaa umrii fi koornayaatiin qoqqoodee barsiisa. Gulantaalee umrii kana keessatti barnoota ijoolleef malu barsiisaa, aadaa fi duudhaa isaanii barsiisaa, aadaa, duudhaa, eenyummaa, naamusa, safuu jireenya, heera uumaa fi kan kana fakkaatan hundaa barsiisee dhaloonni akka dabaree ofii biyya dhaalu taasisa. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Oromoon daa'imman ni kunuunsa. Kunuunsa daa'immanii nyaataa fi dhugaatii barnoota naamusaa fi aadaatiin cinatti maqbaasiidhaan yookaanis moggaasa maqaatiinis mirga isaanii ni eega. Qabeenyas kennuufiidhaan argoo fi handhuuraa akkasumas geega'oo kennuudhaan ijoolleen isaa naamusaan qabeenya godhattee biyyaaf akka taatu gahoomsa. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoollee gadaan sirna bulchiinsaati. Sirna bulchiinsaa haa ta'u malee gadaan seera uumaa fi uumamarraa kan waraabame waan ta'eef dhala namaatiif seera baasee sadarkaa barnootaatiin qoqqoodee guddisee gahoomsa. Bineeldota, biqiloota fi uumama jiru hundaaf ammoo seera baasee akkaataa ilmi namaa uumama wajjin jiraatu irrattis qajeelfama baasee qaba. Ijoolleedhaafis kunuunsi godhamu gaafa da'umsaa kaasee haala nyaataa fi dhugaatiitiin akka qaamaa qalbiin isaanii ijaaramtu taasisa. Uffataanis akkasumatti ijoollee kunuunsu. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Ijoolle kunuunsi Oromoon ijoolleef taasisu kan nyaataaf dhugaatii qofaa miti. Gorsaa fi barnootaan karaa diinagdeetiin hamilee fi naamusaan akka guddatan taasisuudhaan kunuunsa godhaafi. Kunuunsi nyaataaf dhugaatii qaamaa fi qalbii yoo ijaaru, gorsaa fi barnoonni haalaa fi amalaa, naamusni dubbii, naamusni nyaataa, naamusni uffataa, naamusni qulqullina eeggachuu, naamusni hoodaa fi safuu eeggachuu, naamusni hangafootaa fi haadhaaf abbaa kabajuu, naamusni biyya ofii jaallachuuti fi gootummaadhaan biyya ofiitiif of qopheessuu, naamusni taphaa fi eeggannaa lubbuu qabeeyyiitiif godhamus hundi isaa naamusa jireenyaa kunuunsa daa'immanii waliin adeemuudha. Seenaan abbaa gadaa dho'isaaf baduu didee heera isaatiin buluun nama nafne booddee. Waan gadaan ajajju keessaa tokko finna yookiinis misooma guddina ijoollee irratti waan hojjetamuudha. Uummanni Oromoo waan kanaanis kan guutamedha. Mee kunuunsaa fi haala naamusaa irratti
waan hayyoonni gadaa bakkee adda addaa jiran jedhan isiniif dhiyeessinaa sirritti dhageeffadhaa. Dhalootarraa dhalootatti dabraa ka deemu yoo ilmaaniin Oromoon waan jedhu nami ilmaaniin kufe lammatan ka'u jedhan. Waaqayyo ilmaaniin nuun kuffisin jedhan. Manamaa kuni ilmaaniin nuun kuffisin jechuun maal? Waan abbaan itti kenne yoo ilmaan bakkaan gahuu dadhabde. Abbaan keenya jeneraal Waaqoo guutuu maal jedhan? Diinaa hundeen buqqifna dadhabnu ilmatti guddifna jedhan. Seenaan abbaa gadaa dho'isaa baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Abdii ilmarraa qaban san yoo dhabaniidha ilmaan kufan jechuun ilmaan kana haalatti guddisanii jira. Ijoolleen takka dhalattee guyyaa dhalatteerraa haga waggaa 8 dabballee jedhamti. Dabballoonni kun ganda keessa oolti. Aanan dhugdee qananiitee guddachuu waan qabduuf yoo warri isaanii kaloon isaanii ilmee aanan isaan obaasuu hin qabne ta'e dabaree kennamaafi. Dabareen dirqiidha. Oromoon kun nyaatee kun dhugee wal biratti hin beela'u. Oromoon walii qooda dabaree walii kenna. Warra abaruu loon irraa gu'anii ijoolleen isaa hin miidhamti jedhanii dabaree kennaniif. Dabareen kun ammoo giddiidha. Obboleessa dureessarraa warra sa'a qabu. Obboleessa dureessarraa aanaa dureessarraa gosarraa Oromoorraa yoo san kan dhaban taate Oromoo ollaasaa warra naannoo inni jiraaturraa dabaree argatee ijoolleen tun qananiitee guddachuu qabdi. Ilmi tokko yoo inni dhalate argoo waan agaree ijaa jedhanii horii kennaniif. Jibichaan si arge abboo raadaan si arge jedhanii akkasitti horii kennaniif jechuu handhuraa qaba. Ilmi tokko yoo dhalate handhuraa qaba. Haala kanaan guddataa dabballee jedhama haga waggaa 8. Seenaan abbaa gadaa dho'isaa baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Waggaa 16tti billaa hidhatee waraana gurmuu qaba. Waraana gurmuu wayita qabu marxoo ta'e ka lafa gahee hidhata. Billaa mudhii qaba. Marxoon jilbaa gaditti marxifatanii gonfaa dur'ee ka hodhamu kanallee yoo ta'e jilbaa gaditti dhaabata. Gubbaan qoloo qaba. Wayaa dachaa qaba. Waraana gurmuu qaba. Mataa kana haala itti sirreeffamu jira. Deemee warra qondaalaa ka diina ajjeese haala itti filatutu jira. Goofaree kana warri filatu warra diina ajjeese. Yoo warra diina ajjeese goofaree ka filatu qubeellee ka kaa'atu. Qubeellee ka kaa'atu warra diina ajjeese yookaan bineensa gugurdaa akka neenqaa akka arbaa kana yoo ajjeese qubee ka kaa'atu goofaree ka filatu. Hirboora kaa'ata. Kun mallattoo mirgaati. Ka amma qullaa deeman wayaa ilmi dhiiraa teessuma duubanii fi gadi harkisaa deemu aadaa Oromoo keessatti safuudha. Waaqayyoon jibba. Intala qullaa deemtu ka gudeedi isii mul'atu ka garaan isii mul'atu in jaalatu. Oromoon mammaaksa qaba. Intala teessuma hammaattu abbatu bira saalfataa waan jedhantu jira. Seenaan abbaa gadaa dho'isaa baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Warra alaa tokko ka jiruun dhibdee walitti dacha'ee qullaa iyyu kana fakkaachuuf jecha dhiphachuun keenya baay'ee garaana nyaata. Ofaa taanu uffataan ofaa taanu dubbiin ifaa taanu nama waan qabnetu waan namaa jala fiiga. Nuti maal dhabne
sirna gadaa keessa yoo gadi seenan sirna nama boonsu. Addunyaa irratti amma qabeenya uummataa jedhamee fudhatamuun isaa kun akka naani miti. Keessa isaa gadi ilaalamee beekumsa irratti ka hundaa'e, qaroomina irratti ka hundaa'e, diimokiraasii addunyaa tanaaf abbaa ka ta'e, abbaa qofaa miti akaakayyuu ka ta'e. Sirna jabaa akkanaa kana qabna. Sirna bira bahee namni nuunuu kabajaa jiru nuti mataa keenyaa kabajaa jirraa yoo jenne, keenna jenne kabachataa jirraa yoo jenne, ijoollee teennata amma jiran tana mataa isaanii yoo laalte nu saalfachiisa. Uffata isaan haala isaan itti uffatan yoo laalte nu saalfachiisa. Ijoollee adaraa Waaqayyoo sirna keessanitti deebi'aa, aadaa keessanitti deebi'aa, abboota keessan yoo isin laaltu akka gammaddu godhaa. Hin callisan malee jaalataniiti miti. Yoo ati mataa kan kee mataa faagessitee deemte, yoo ati intalti qullaa deemtu gudeeda mul'isaa, warri ka callisu saalfateetu malee jaalateeti miti. Uffata keessaniin jaalatamoo ta'aa, dubbii teessaniin, gaafii teessaniin. Ilmi Oromoo haadha namaa maqaan dha'u, haati namaa wayyuu, jahan wayyuu waan jedhantu jira. Jahan wayyuu, waaqi wayyuu, lafti wayyuu, haati wayyuu, abbaan wayyuu, soddaan wayyuu, soddaatiin wayyuu. Kabaja jechuudha. Isaan tuquun safuudha. Kana waan ta'eef wayyooma keessan hin balleessinaa. Amaanaa isinitti haa ta'u ijoollee. Kanuma jechuu barbaada har'aaf. Nagaatti ijoollee. Seenaan abbaa gadaa dho'isaa baduu didee heera isaatiin buluun numa nafne booddee. Qophii sirna gadaa torbee kanaa waa'ee naamusaa fi guddisa ijoollee irratti xiyyeeffatu kutaa tokkoffaasaa kanumaan xumurra. Torban kutaa lammaffaasaa isiniif dhiyeessina. Hammasitti qophiilee karaa chaanaalii OBN gaammeetiin darban hordofaa jennaa nagayatti. Male